Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu. Egaa akkuma beekamu viidiyoo duraan irratti kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessanitti agarsiiseera. Hadda kutaa lammaffaa qabadhee dhufeera jechaadha. Kutaa lammaffaa haala kamiin diizaayinii kanaa isa kanarratti akka baafannu isinitti agarsiisuuf jechaadha. Kana diizaayinii kana bifa biraatiin kanarratti immoo akkamitti akka baafannu yookiin haala kamiin akka baafannu isinitti agarsiisuuf qabadheen dhufee jira anaa waliin. Egaa akkuma beekamu kana hanga asitti dhaannee jirra. Amma diizaayinii kanatti dhaachuuf sansalata 5 dhaannaa jechaadha. Kan erga xumurree 1 2 3 4 5 erga 5 dhaannee amma kana keessa galchinu jechaadha. Finnee as keessa qabsiifanna. Duraan kana keessa dhaataa turre miti, amma walitti kana keessa akkasitti walitti qabsiifannaa jechaadha. Haala kanaan itti qabsiifanna. Erga haala kanaan qabsiifannee amma kanarra sansalata 3 dhaanna. 1 2 3 kana uummachuuf diizaayinii kana uummachuuf sansalata 3 dhaanna. Erga sansalata 3 dhaannee amma akkas deemuu dhiisnee ofirra akkas dudduubarra kanarra dhaannaa jechaadha. Amma nuti kanarra dhaanna. Abaaboo kanarra bifa kana akka nuuf ta'utti jechaadha. Amma erga sansalata 3 dhaannee finnee kana keessa akkas godhanna. Bukkeerraan jechaadha. Ammallee 1 2 3 erga dhaannee kirooshii keenya irra osoo hin xarafatiin finnee qixa sansalata kanaatiin akkasitti guduunfanna. Sansalata duraan lakkoofnee dhaanneerra deebifannaa jechaadha. 1 2 3 ammallee finnee sansalata itti aanutti akkas dhaanna. 1 2 3 kan itti aanutti 1 2 3 ammallee akkuma kana kan itti aanu keessa haala kanaan galfannaa jechaadha. Ammallee 1 2 3 finnee akkasitti sansalata itti aanuun dhaannaa jechaadha. Bifa kanaan 1 2 3 akkasitti qabachuun nuuf ta'a. Finnee ammallee sansalata itti aanu kana keessa haala kanaan baafanna. Suuta jennee 1 2 3 al tokko qofa walitti qabsiifannaa jechaadha. Irra deddeebinee dhaa'uudhaaf haaluma tokko qofa akkas keessa baafannaa. Sana booda akkas godhanna. 1 2 3 ammallee kunoo as keessa akkas godhanna. Narkisannaa. Sana booda akkas 1 2 3 ammallee kunoo bakki isaa namaaf nuuf gala. 1 2 3 amma sansalata dhumaati waan ta'eef akkasitti finnee gad dhaanneerra jechaadha. Amma asiin naanneessina. Kanarra immoo naanneeffannaa jechaadha. Bifuma kanaan asiin akkas finnee ol deebisanna. Ammallee finnee isii kana keessa akkasitti baafanna. Akkasitti qabanne 1 2 3 amma ol deebina sansalata sattaanutti. 1 2 3
ammallee sansalata taanutti tokko lama sadii ammas sansalata taanu kana keessa tokko lama sadii akkasitti tokko lama sadii tokko lama sadii mallee finne akkasitti sansalataan duwwaa guduunfannaa jechaadha. Tokko lama sadii finne ammas akkasitti guduunfanna. Tokko lama sadii isinitti mul'ata yaada. Tokko lama sadii ammallee tokko lama sadii amma erga asiin gaannee kuno naanneeffannee erga asiin gaannee finnee asittiin dhaanu sansalata 5 duraan dhaannetti lama hirree tokko walakkaatti afurratti keessa baafannaa jechaadha. Fakkeenyaaf tokko lama sadii afur 5 dhaanneerra miti amma tokko lama lamman kana dhiisnee sadaffaatti akkas walakkaa isaatti gaafannaa jechaadha. Walakkaa 5tti lama bukkeen dhiisnee walakkaa 5tti akkasitti walitti qabsiifanna. Tokko lama sadii ammallee sadii erga dhaanne finnee as keessa baafanna. Sadan dhaanne finnee as keessa baafanna jechaadha. Amma double crochet 4 dhaanne tokko lama sadii afur akkas godhanna. Amma duraan viidiyoo keenya jalqabaa irratti boolla tokko keessa double crochet 4 dhaanee sansalata 2 dhaanee achuma keessa double crochet 4 dhaa turre. Amma garuu boolla tokko keessa double crochet 4 qofa sansalata 2 wajjin 2 dhaanee boolla taanu keessa tokko lama sadii afur akkasitti double crochet 4 boolluma tokko keessa qofa tokko lama amma as keessa double crochet 4 boolla tokko keessa erga dhaanne amma boolla taanu keessatti immoo double crochet 4 lama sadii afur erga 4 dhaanne akkasitti tokko qofa dhaanna jechaadha. Kanarra duraan lama dhaataa turre amma tokko lama boolla taanu keessa ammas double crochet 4 tokko lama sadii afur wal qabsiifannaa ammallee tokko lama ammas boolla taanu keessa tokko lama sadii afur deebisnee sansalata 2 tokko lama ammallee tokko lama sadii afur akkas godhanna. Sansalata 2 tokko lama haala kanaan tokko duwwaa keessa dhaannaa jechaadha. Jalqaba lama dhaataa turre amma garuu tokko boolla tokko keessa tokko akkasitti 17 ture. Amma asirra 8 yookiin 9 nuu ta'a jechaadha. Zuurii guutee walitti deema. Egaa haala kanaan zuurii guuteen jira. Ergan zuurii guute ammas sansalata 5 dha'a. Tokko lama sadii
4 5 kana keessa fuuchuu dhiisee kanarra tarkaanfadhee as keessan baafadhaa jechaadha. Amma haala kanaan dizaayinii kanaa asirratti uumuuf jechaadha. Ammallee 1 2 3 erga sansalata 3 sansalata isa kanaa irratti finnee akkas baafanna. Sana booda guduunfannaa jechaadha. 1 2 3 sansalatuma kana qofa kanarra baasuudha. Finnee as keessa akkas qabsiifannaa. Sana booda ammallee akkas 1 2 3 ammallee finnee as keessa xarafanna. Akkasitti 1 2 3 ammallee kun bakki isaa nuuf gala. 1 2 3 sansalata qofa irratti dhaannaa jechaadha. 1 2 3 finnee ammas kun nuuf gala. 1 2 3 ammallee 3 erga dhaannee as keessa hidhanna. Akkasitti 1 2 3 finnee qabsiifannaa. Ammas kan bukkee isaatti 1 2 3 akkuma kana jedhaa gadi binnee 1 2 3 ammallee sadhumaa kana akkasitti 1 2 3 amma gadi akkas fixnee waan jirruuf bukkeetti akkas dabarfannaa jechaadha. 1 2 3 amma ol ba'aa jirra. Asiin gad fixnee waan ta'eef bukkee taanuun immoo ol baanaa jechaadha. 1 2 3 akkas 1 2 3 ammallee haala kanaan 1 2 3 Uma xiqqoo si walitti qabsiisuudha. 1 2 3 erga asiin gaannee 1 2 3 erga dhaannee ammas as keessa finnee qabsiifnu akkuma duraanii san 1 2 3 4 5 dhaanne kanarra 1 2 sadaffaa irratti akkas baafanna. Sadaffaa irratti walitti qabsiifanna jechaadha. Kanaan 1 2 3 ammas akkasitti double crochet 4 dhaanna. 1 2 double crochet 4 dhaanna. Sansalata 2 double crochet 4 boolla tokko keessa 1 2 haala kanaan 1 2
3 4 haala kanaan dizaayinii keenyatti baafannaa jechaadha. Zuurii guunnee walitti deebina. Egaa zuurii guunnee bifa kana nuu ta'a, baay'ee tokko bareeda. Erga zuurii guunnee amma bifa dizaayinii kanaatiin dhahachuudhaaf amma akkamitti goonu asirratti zuurii guunnee jirra. Kanaafuu akkas harkifannee tuun guddisiin 1 2 akkasitti ammas deebisnee akkas godhanna. Bifa kanaa jechaadha. Amma finnee kana keessa dhaannaa jechaadha. 3 4 dhaannaa 1 2 3 4. Amma kun akkuma kana nuu ta'a jechaadha. Amma dizaayinii kanaa dhaataa irraa jechaadha. Dizaayinii kana kana amma akkasitti tokko tokko dhaataa deemna, nuu hirrataa deemaa jechaadha. Sana booda tokko tokko nuu hirrataa deemaa jechaadha. Akkasitti ammas erga as geenye dhoofsisaa bifa tokko waan ta'ennaan viidiyoon akka hin dheerenne 1 2 deebisnee ammas akkas godhanna. Sana booda ammas akkas. Kana irratti wanti isinitti agarsiisuu dhiisee kun bifuma tokkoon dhaamaara waan ta'eef isin agarsiisaa ooluun viidiyoo dheeressuudha. Finneesti 2 3 akkasitti walitti qabsiifannaa jechaadha. Kun ammallee sansalata 2 1 2 ammas boolla ittaanu keessa double crochet 4 dhaannaa jechaadha. Kun bifa tokko waan ta'eef jennaan yoo isinitti himaa oole viidiyoo dheerata malee jijjiirama hin qabu. Kun akkuma sana tokko double crochet 4 boolla tokko keessa dhaana. Double crochet 4 boolla tokko keessa dhaana. Garaagarummaa wayii hin qabu jechaadha. Bifuma duraan isinitti agarsiisetti amma daarii isaa geenyutti isuma dhaana jechaadha. Sansalata 2 dha'uun irraanfannu akkasitti 1 2 sansalata 2 dirqama. Boolla tokko keessaa 4 dhaanne sansalata 2 dhaanna. Duraan boolla tokko keessaa 4 dhaanee sansalata 2 dhaanee kaanee ammas deebisnee double crochet 4 achumatti dhahaa turre. Amma isa xumurree jirra. Boolla tokko keessa double crochet 4 sansalata 2 wajjin akkasitti sanatti mul'ata jedhee yaada. Kun akkuma kanaan zuurii deema. Amma dhaqee daarii ga'utti jechaadha. Daarii yeroo isiniin jedhu akkas finnee kunuma akkasitti dhaanne. Daarii jechuun bakka kana amma geenyutti kun bifuma tokko dhaanaa jechaadha. Jijjiirama hin qabu. Sana booda ammas akkas harkisanna bicuusi. Akkas kan ture akkas harkifanna. Akkas 1 2 sana booda akkas baafanna. Achi kun akkasuma finnee as keessa galfanna. 1 akkasitti bifuma tokko jechaadha. Kun amma dhaqee bakka gana ga'utti
bifuma tokko dhaama kanaaf yoo isinitti agarsiisaa oole viidiyoo dheerata waan ta'eef zuurii guunnee walitti deebina. Egaa akkasitti zuurii guuttannee jirra. Haala kanaan zuurii guuttannee jirra bifa kanaatti dhaannee jechaadha. Amma kirrii kanaan kanumaan xumurra kirrii bifa biraatti qabannaa jechaadha. Egaa bifa kanaan hanga asitti dhaannee jirra. Amma kirrii kanatti guduunfannee marsaa lama bifa kanaan tokko lama akkasitti bifa lama bifa kanaatti dhaannaa jechaadha. Marsaa lama yookiin marsaa sadii akkasitti bifa isa kanaan dhaannaa jechaadha bifa jijjiirree. Viidiyoon kun baay'ee akka dheerate nan beekaa. Viidiyoo kutaa sadaffaatiin xumurra inshaallah. Kun asumatti dhaabbatu kutaa sadaffaa viidiyoo biraan isiniif hojjedha jechaadha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun na jajjabeessa maatii naa ta'a. Waan isiniif garuu yookiin waan dogongore koomentii arnaan barreessaa. Isiniin jedhaa galatoomaa.